warri kanis mootii turan darbaniiroo arran jiran beektonni fi ogeessonni. Tahir. Ayya ittiku bira koo. Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraallee ashama akkam nagaa jirtan. Inni dhagama miti sagaleen kiyya. Hin dhagayama. Miyuutii qabadhu nadhii kiingi ol seentee yoo jette hamma dabareen si ga'u miyuutii qabadhu waan barbaadde waan karaa keetiin haasofta. Garuu an ilma dhiiratii wanni haasa'u kun waan akkamii jedhiitii tilmaami haasa'atummaan mataa keetti jechuudha. Itti fufee abdi. Ayyee galatooma marii akkanaa kana yaada akkanaa kana wal jijjiiruun waan gaariidha. Osoo yaadni akkanaa kun jiraateeyyuu ummanni wallaalaan waliin fittu jechaadha. Ani jalqaba irratti wanti kun sinimaa Suudii kana keessatti namni aadeffateera jechaadha. Amma beeyta. Wallaahi wanni jedhanillee nama dhibaa beeyta. Wannummaan dubbatanillee nama dhiba. Yoo callisanii ilaalanillee akkaataa miskiina nyaattee garaa hin qabne uffattee irraa hin qabne akkas godhan ibidda wayiitu si qabata beeyte. Garuu amma an ummata san ummatan jedhuun an amma ummata jaldeessa jedhaan malee beeyte. Jaldeessa argitee gaara galu kan argitee kan matakka wanni bichaa guuratu malee ummata sammuu yaadu jedhee hin fudhadhu akka kiyyatti beeyte. Jalqaba irratti namoonni amma qabaa ay fidaa jettee liivii ufii banattee ufii bakka gaarii dhokattee jiraattee bakka namni hin arginetti tallaaja ufii kamtu qorraadha kamtu ho'aadha jettee jijjiiraa dhugaa nyaataa qabaa fidaa jetti beeyte. Gama Arsiitiillee haa ta'u gama Harargeetiillee haa ta'u jechaadha. Ummata akkanaa kana ani dhiirumtii osoo qabaatanii bar fakkeenyaaf ani dhiirumtii osoo qabaatanii ufii gadi baatee maa hin qabne jedhee bar ummanni amma ufii ummata wallaalaa walitti ergitee akkana wal fichisiiftu kun obboleessa kiyya. Baay'ee waan nama jibbisiisu beekte. Dhugaa Rabbi amma baay'ee hanga Oromummaa matanayyuu si jibbisiisu gahaa jirta beekta. Yeroo tokko akkanatti ilaaltu kana ufuma kennaa wayitii ay deebinee akkanatti wal nyaannu osoo sabni biraanu nyaateeyyuu rakkoon qabu beekte. Ufuma keetii wayitii akkanatti miskiina garaa deemtu qabdee osoo nama gaarii nama dirra qabuu qabdee bar itti taphatte maal qaba. Kanaaf kana amma rabbuma itti kadhachuudha beektaa. Balammaan jara osomaa ilaa edanuma halkanuma kana balammaan wahii rabbiin ummata akkanatti sababa godhee liivii banatee ufii bakka gaarii jiraataa algaa gaarii irra citaataa dhokattee akkana godhu kana balammaan rabbi wahii itti haa bu'u beekte. Rabbummaan balaa wahii itti haa buusu inshaallah. Abboo edanuma kana bishaanummaan jarri isiin dhuydu kana rabbi fe'ee abboo rabbi addunyaa tanarraa isii haa dabarsu wallahi. Kana malee amma ummata jaldeessa akkana kana namnillee amma mootummaanillee atamma reefuu yaada sirrii kaafte. Garuu ummata kana amma ummata seeraan hin jirre ummata jaldeessa akka keessa galu beekta. Amma fakkeenyaaf biyya kana osoo amma fakkeenyaaf wanni jira beekta biyya bi'anillee biyyuma arabaa kana jira beekte. Ati amma ijoollee Harargee waliin jirra nu amma. Osoo nuti xiqqoo baay'isii kalaama takkaaf lama walitti dubbannee halkan takka asiin xuruuranii nutu Itoophiyaa ganuu naqanii beekte halkan takkaan. Kanaaf wallahi wanni baay'ee dubbatanillee baay'ee haalli itti deemaa jiru kuni amma nuti wanni gochuu qabnu. Nadhii galchuun. Sila Harargee fi Arsii kamtu walitti bu'e. Maal jetta? Obboleessa Harargee fi Arsii kamtu walitti bu'e. Wannaa jedhee galabbeedha. Lakki Arsii Harargee kunillee maqaa Arsii himateet akka waan Arsiin bakka buute Arsii miti akka waan Arsiin bakka buuf Arsii miti ganti isaa kan hin beekne kunillee akka waan Harargeen bakka buuftee ta'ee asirraa cafara. Kan amma kan yaada kennaa gaggabaabsatti yaada kennaa ila Harargee fi Arsii walitti bu'een jiru. Kashalaqni Oromoo balleessitutu ya
إلى بيت مراد جباب سي ندي ما أبدي جباب ستي ilaani wanni jechuun barbaadu deemaa jira. haga danda'ametti amma osoo beeyta iddoo arrabaa wayii ka ta'u taate nama baay'eetu dhufee sheer godha jechaadha. Iddoo akkanaa iddoo nageenni jiru kana namni baay'een dhufee irraa hin dubbatu. Kanaaf haga danda'amnetti bakkuma jirru yaada akkanaa kana yaada gaarii yaada ijaarumsa yaada nama walitti ijaaru kana fokkata akkanaa kana wallaala akkanaa kana kaarsiillee bakka hin buune ka harargeellee bakka hin buune kana ofirraa balaaleffachuu qabna. Iddoo inni itti jirutti ammoo yoo ka danda'amu taate amma fakkeenyaaf warra Suudii jiru kun ammoo hin danda'a jechaadha. Gahee irra hin danda'a hamma tokko beeyte warroota akkanatti nama walitti buusan kana kallattima hundaan namoota kana haa balaaleffannu jechuu barbaadeeti itti fufaa yaada keessaan kanatuma. Galatooma. Toni viidiyoo waraabama jira suuraan isaanii guurama jira hin rakkatinaati. Isin akka Oromootitti diina isin balleessuu deemu nafxanyaa achi fagoo diinummaa takka hin qabnu jechuudha. Dhageeffadha. Nafxanyaa achi fagootiin diinummaa takka hin qabnu. Nafxanyaan har'a nutti jiru kan Arsii keessaa gabba'ee ilmaan Harargee dhiiga naqu. Kan Harargee keessaa gabba'ee ilmaan Arsii dhiiga naqu. Kan Oromummaa balleessaa jiru. Kan Oromummaa xiqqeessaa jiru. Sammuu irratti hojjetamas jira. Isin Oromootiin dabarfadha. Mi'uutii namni qabatin muradhu. Mi'uutii namni qabatin mi'uutii waradhu gadi buusaa nama mi'uutii qabanne gaafii malee jechuudha. Ila taphaaf asirra taa'an jiru. Ankanamma irra isinitti akkanatti isinitti haasa'aa jiru kun ifa sa'aatiin ganama bari irraa nama hojiirra turee jechuudha. Sii galaami wanti haasayaa jirruuf xiqqeenna guddaa Oromoo irratti deemaa jiru. Salphinna guddaa Oromoo irratti deemaa jiru. An akka Harargeetti akka Arsiitti akka maalitti haasa'an jiru. Akka jinnitti haasa'an jiru akka namaatitti haasa'aa jira. Ila Xaahir maal jedhee jedhe waggaa takka irraa waggaa takka qofa eeggadhu atiin har'a kuta'an dhiira odoon taane beera taate an dhiira jettee obboleessa kan kee cafaa cabtu ardaa keetirraa si buqqisuun dhufa. Diinatu walitti si ergee si duuba harka dhayaa quba qabaadhu. Wanni biraa takka wanni ati fiddu hin jiru. Obboleessa kan kee cafaa cabtee dhiirummaan ati qabdu hin jiru. Dhiirummaa yoo qabaatte diinarratti dhiira taata ila diina meeqatu lafatee nanu saamaa jira. Nama tokko lama diinan qabnu biyya san keessatti Oromoon Oromummaa keetii nama tokko lama diinan qabdu lafateetii fi bakka maraa sirratti duulanii bakka maraa si shunqursanii si uranii si keessa seenaa jiranii jechuudha. Ati immoo asii gadheen walirratti duulta sii galaami akka waraabessa sadeenitti adda adda isin baasanii isin nyaatuufi malee faayidaan ati argattu tokko hin jiru. Kanuma siima dubbii gabaabaan afaan Oromootiin jechuudha. Gabaabsati yaada kennadhaa hin goolabaa jechuudha. Boru walitti deebina. Jara Abdi Shaa itti bufi. Rasaasa. Assalaamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama wajjin anillee bahuuf hin deemaa yaada gabaabaa xiqqaa tokko bichaan isin kana asirra dubbadee deemu deema jechuudha. Baay'ee. Biroo kiyya namni atillee galatoomii dhaamsa kan ga'e kanaaf jechuudha. Wallaahi hedduu takka anillee hedduu takka na gammachiise. Garuu haasawaa ati asirratti haasawaa jirtu kana jechuudha ilmi namaa asirra dhufee deemuu miti jechuudha. Caqaseetiin namni kun maaliif akkana jee jechuun jala gallaalee jechuun haasawaa waan ati irraa dubbayuu jirtuuf kana ilma namaa nama akkasaa qabee roorrisuun nama jechuun akkuma nama hunda rabbiin akka tokkotti waliin uume jechuudha. Sigalee kanaaf jechuudha namni fiidiyoo asii baasanii jechuun ru'een namaa rabbiin uume hoggaa jechuun rabbiin har'a inni isarra jiraateeti miti garuu namni fiidiyoo banee hoggaa akkasitti itti taphatu isarra jiraateeti miti qofoo irraa gabbaasee midhaan hin godhe jechuudha ilma namaa jechuudha. Innis ru'een isaatis jechuudha waa nama harka jiraateeti miti ru'een isaatillee rabbi harka jirti jechuudha. Namni ru'ee si baasuu hin danda'u rabbi si baasa. Kanaaf ilmaan kun yoo wal dhiisan oolu waan carraa jettee jechuudha namni kun yoo wal dhiisi yoodha akka kiyyetti. Kanaaf wal dhiisanii jechuudha namni kun yoo wal dhiise wayiidha. Kana yaada dubbii guddatti irratti hin fe'anii wal
yoo wal dhiisanii akka duraa wajji kutaan kudha takkitti Oromoon kutaan kudha takkitti jechuudha. Wajji yoo jiraatan obbolummaa duraanitti walitti deebi'anii. Fayyaa ta'e. Kiyya kanumaa galatu. Fayyaa ta'e obboleessa kiyya sirriitti fayyaa ta'e laal kan Oromoo baasu wal qabatee waliin diina qaburratti fuulleffatu malee walirratti fuulleffatuun qilee keessaan baane hallayyaa keessaan baane keessa seensaa jechuudha. Isa kana dhiiga boo'uuf jirta. Waan har'a walirratti raawwattu kanaan dhiiga boo'uuf jirta. Diina meeqatu si duuba taa'ee yaa Rabbi jedhee Rabbii ofii kadhataa jira jechuudha. Sii galaami ati garuu odoon beekin obboleessa kee cafaa cabte odoon beekin diina ofirratti goobsaa jirta. Kanuma siin jedha. Mee namni nadhii jettu kun mee jara kee nadhiifama warri dura seentan guutun mee namni nadhii jettu kun yaada kan kee haasa'e. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffadhaa nama afurtam. Xiqqisho beekta xiqqisho dubbiin kun na butte. Dubbiin jara keenya kun na butte. Sisirii kee hin taane. Deem salami. Mee eegaa. Dubbadhu. Haadhatee salim. Dubbiin an barbaadu. Eegaa waan inni. Abuun dhagee. Abuun ati ilaalte Akkam fedhatti naasa siin natti hima. Harargee bakka buutu gabbuu yaa'u deemi. Miskiinni dararamaa jira. Jigalee. Dubbadhu jedhaa jira dubbadhu waan barbaadde dubbadhu waan namummaa waan ilma namaati. Dubbadhu ilmi namaa waan dubbatu fi kan keetii beeytaa nama 42tu si hordofaa jira jechuudha. Obboleeyyan kan kee Oromootu si hordofaa jira. Callisaatii dhageeffadhaa ilmaan ayyaa dubbadhu. Miyuuti irraa kaafadhu dubbadhu. Ankara koo qabu uummata arsii kana kuminaan ji. Dubbattu. Gis takka Jimma kaan gis takka uummata Wallootti kaan. Deebitee har'a Harargee dhuftee mire maali rakkoo? Taayir. Okay, galatoon. Yaada namarraa fuudhuuf keeti wallahi hedduu takka galatoomii bilisa dhugaa rabbiillee akka kee kana jaallatu ni beektaa? Ayyee. Ati jechuun nama jechuudha nama Oromoo kutaa kudha takka irraa bilisa ta'ee. Yabboosi kana duraanuu magaalaa barsiisuu. Salaamu alaikum. Miyuutii qabadhaa anin beeka ila jara keen dhageeffadhaa. Arsiin gadhee bakka buufate tokko hin jiru bakka arsiin bu'u dhageeffadhaa. Arsiin yartuu kashalabbee obboleessa isaa sikkiinan dhaqu bakka buufate tasuma hin jiru. Lukkeetti beekaa jechuun ani ilma arsiiti mataa kiyya. Bakka nan bu'u bakka arsiin bu'u. Allaqa dhumate. Galatoome Abdishaa. Aboo carraa ufannaa mee guutuu akka dhiifamaa wajjin. Eenyu mee itti fufi eenyu namni jaarraa naa kennaa itti sun. Itti fufi. Mee itti fufi dhageeffadhaa ilmaan Ani waan Ayyee. jalqaba irratti kaleessa dura dheengadda jechuudha. Dheengaddaa kaan ijoolleen arsii mucaa keenya fidaa jenneeti erga mucaa keenya sani dhabne lafaa kaaneemi. Isaan ammoo dabalata nama qabu eegalan. Ijoolleen teenya waraana baate amma eega waraana baate boochanii iyyuu maaliif barbaachise karraa aanee bichaan haa ol dabarsu. Warri Harargee bakka buunatanii asirra teessan luchee ummaa haadha teessanii anaaf godhee dhobboo godhe. Inzulu kasii guutuu kasii. Laalamma kuni maraataa. Abboon waa'ee Oromoo taasa'u irra waa'ee Oromoo uumaa keessanii haasa'u hin jirru. Akka feetan godhaa isin. Nuyi waa'ee gootummaa kan haasa'u hin jirru. Waa'ee dhimma Oromoo taasa'u jirra malee. Jara kennaan hin beekaa miyuuti irraa mee Abdishaa leenca kiyya jara kenna. Dhaggeeffaa biraa jiru. Akka Oromootti gastii banee haasayaa jira malee akka kutaatitti miti. Ka arsillee orseenee maqaa Harargee dhoofnan gadi buusu Harargeen gadhee ergatte hin jirtu.
Arsii harargellee ol seenee maqaa arsii dhoofna gadi buusu kun amala diinummaati malee arsiin hattuu bakka buufatte hin jirtu. Dhageeffadhu hattuun arsii bakka hin bu'u. Kan ilma harargee cafaa cafe hattutti beekaa jechuudha. Afaan Oromoo sitti himaa jiraami. Diina Oromootti beekaa jechuudha. Sitti himaa jira. Asirraa sitti himaa jira. Abbaan fedhe sii galaami. Abbaan fedhe kan dhiiga Oromoo gannaqu hattutti beekaa jechuudha. Arsii keessaa bahe dhageeffadhu. Kan harargee keessaa bahee dhiiga obboleessisaa arsii gannaqullee hattutti beekaa jechuudha. Kana irraa saaqee sitti hima. Kana maal godhuu qabna fal akkamitti dhayuu qabnaadha wanti nu irra jiru. Ila dhageeffadha. Dura ebalutu akkana godhee jettaniimi. Dura ebaluun akkas godhe sun qilee seena hin bayu. Dhageeffadhu. Kanaatti jahattuudha wallee. Dhugaa fi dhugarratti hirkannee deemna. Ilma namaa kan dura qabeetiin cafe sun cafamuu qaba. Kan irratti dubbataa jirru wanni kun qilee nu seensisaa jira. Akkam taana Oromoo. Akkam taanaadha. Ila hattuu harargee hattuu arsii kadhataan jirru. Dhageeffadhu. Arsii bakka hin buune harargee bakka hin buune. Attee hattuu akkasii kadhataan jirru. Anu itti jirru hattuu san maal godhuu qabna irratti haasayaa jirra malee kutaa tokko kennine kan arsii keessaa bahee kan arsiiti kutaa arsiiti. Eenyu kutaa hattuun kutaa kan bakka buute. Dhiiga obboleessi isaa gagannaqu kutaa kan bakka bu'e. Oromummaa isaatu balleessaa jira arsii fi arsiirra tare Oromummaa isaa balleessaa jira. Maqaa isaatiin maqaan arsii bada maqaan arsiirra darbee Oromummaa badaa jira jechuudha. Eenyu bakka isa buufate hattuu bakka bu'aa kutaa tokko hayyuu jiraa bar sii galaami bar ila abo waan baay'ee nan dubbisinaa jira kenna waan baay'ee nan dubbisinaa bari wallahi gila brother dhugaa rabbi sagalee leezi goggoyte so gona malle asuma jala taayitin sordofu jirani beeyta abboo sheeka warri amma as jalaa waan gadhee barreessitan kuni abaarii sheeytichi umbannaa ol seenee dubbate sun qofti kan Imraan dubbate kan eenyu mucaan kuni mangistiin dubbate as jalan jirtanii waan takkan dhageennee jechuudha. Silaa hin bootta odoo Oromummaa qabaatte odoo hayyummaa qabaatte odoo namummaa qabaatte erga gastiin kun baname waan haasamu yoo dhageette hin bootta. Tokko ka booda dhagayuuf deemu. Ila dhaer asirraa shakkii lallabaa. Si afaanitti illee qabe. Mee obboleessa kiyya ila obboleessa kiyya mee dhiifama. Ila jara keenyaan asirraa kan isitti lallabaa jiru. Hooloo takka barbaadetii miti. Akkooyinii takka barbaadetii miti nama hojjetatee bulu. Wallahi ila nama na beeku jira. Yaa gadhee ati kan amma asirraa wannaa jette. Ani ila nama meeqa wajjin hojjetaa oole ijoollee harargee nama meeqa wajjin hojjetaa oole. Walqixa taanee walirra wajjin hojjetaa oole wajjin nyaataa oole wajjin dhugaa jirra. Viidiyoo sii gallakkisetti mi'uutii nu qabe viidiyoo gallakkifnee jechuudha. Maalifi waa dhugaa minaamina kan asiiruma dhuina tiktokiin ture daagadhe asiiruma koodireetii kanallee mi'uutii gootee jechuudha. Sii galaami ani kasitti haasayaa jiru yartuun harargee bakka hin buutu yartuun arsii bakka hin buutu. Diqaalatu nu diigaa jira. Diqaalatu Oromummaa balleessaa jira. Ila kutaa kamuu bakka hin bu'u sareen jechuudha. Oromummaa kiyyaan dhaladhii Oromummaa kiyyaan du'a. Yaa nama biraatti fidde kenna. Okay, galatoomi eenyu namni itti aanu Umar hayyuu sabaa Umar itti fufi dhiifama narraa ta'aa namni hunduu hayyuu sabaati Umar itti fufi. Umar neetworkiin kan keetillee diimaa agarsiisa miitirraa kaatee dubbataa jirtu Umar itti fufi. Okay, dhiifama. Umar neetworkiin La rakkoon qabu. Assalamu alaikum ummata keenya. Wa barakatuh. Galanni keetii itti fuftaa naa obsi Umar haa dubbatu ila Umar nama hayyuudha nama. Ayyee kaamma nuyi Oromoon akka Oromootti salphate. Salphinni keenya akka Oromootti malee akka gandaatti mi. Maaliif jennaan? Ayyee. Neetworkii keetii qabaa jira. Ayyee kan Oromoon akka Oromootti salphate har'a. Oromoon kutaa kudha tokkotti salphanne malee ganda tokkoomi kutaa tokkoomi. Yookiin amantii tokkoomi. Ayyee. Saniif salphinni keenya salphina waliiti. Ayyee. Ayyee kana ina hoo dhagaamuu dhabeetti fufa.
In dhagayama itti buuf. Dhagaamu. In dhagayama itti buuf amma. Saniif Oromoon akka Oromootti kan salphate salphinni keenya salphina Oromooti. Har'a agartee akkuma taayee dandaa jeebar taayee dandaa barichitii tana baasee jira. Taayee dandaa dubbii tana himee jira gandaa fi kutaadhaan wal qoodchisuun tunillee bakka irraa qindeeffamte eessaa akka kaate warruma biyya keessa agartee reenfa Oromoo harreetti fe'ee magaalaa geeffatuu jiru santu asirratti illee biyya namaa keessatti illee nurratti hojjetuu jira isa kana wallaalina. Maaliif jennaan karoorri isaanii tokko Oromoo tana Oromoon cabsanii duraan sobaan se'amman amane beeke. Maaliif jennaan ka biyya keessaa nu godhan hanqatee biyya namaa keessatti illee nu jala deemanii walirratti nu dolsisuu jiran jecha. Numaan nu cabsuu. Galatoomi biroo. Rakkoo tokkoon qabu. Wallaalaa simii ni beeka. Osoo beekaan isa ga'een jiru garuu inni beekaa hojjetuu jira. Beekumni isaa garuu Oromoon akka tokko hin taanedha. Mee ganda isaa sanniin jaalata. Namni ganda ofii jaalatu. Hayyee Harargeen ganda isaa jaalatu. Ijoollee maqaa isaatiin akka ta'e hidhamtee teessuta namaa dhaga'een ba'a. Arsiin kutaa Arsii jaalatu. Nama isaa akkana ta'uu jiru kan namaa dhaga'een baafannee nama isaa jaalate kijiba. Haajaan isaa ilmi Oromoo duudha. Harargee haa ta'u, Arsii haa ta'u, Walloo haa ta'u, Jimmaa haa ta'u. Murteessaan inni Oromoo miidhamuudha. Dantaan isaadha jecha warri waan kana qindeessee gadi hin deemu. Isa kana beekuun nurra jira. Yoo kanatti namanne har'as borus dhumiitiin keenya dhumiiti. Diinni sun immoo boru gaafa nuyi har'a waliin cabse akhiratti siis akkuma waraabessi gartee sangaa gurraacha kophaatti aduu guyyaa yisiisee nyaate san gaafa jara kaan of biraa fite akkasumas si godhuu deema isa kana beeki. Mee warra har'a asirraa dhaqii qabi jee harka keetiin cubbuus dalassiisu. Ilma Oromoo dhiiga ilma Oromoo guyyaa iidaatiin akkanas si buusu.